Hordoftoota amantaa Islaamaa maraan guyyaa dhaloota Nabi Muhammad kan bara 1497ffaan baga geessan waliin geenye. Ayyaanni Mawlidaa hordoftoota amantaa Islaamaa biratti ayyaana guyyaa dhaloota ergamaa Rabbii Nabi Muhammad yaadachuun kabajamu guyyaa qulqullaa'aa araaramaa fi eebbifamaadha. Nabi Muhammad maqaa masoosaanii Muhammadul Amiin yookiin Muhammad amanamaa maqaa jedhuun hawaasa musliimaa biratti kan beekaman, barsiisaa amantii fakkeenyummaa gaarii qaban, hariiroo obbolummaa, duudhaalee nagaa fi jaalala wal danda'u waliin jiraachuu fi garaa waliif laafuu jireenya isaanii keessatti dabarsan kan nu barsiisan yoo ta'u, nutis duudhaalee isaanii kana dagaagsuun ayyaanicha kabajuu qabna. Duudhaalee nagaa fi jaalalaa Nabi Muhammad irraa dhaalle qabannee hojiiwwan misoomaa fi nageenyaa keessatti hirmaannaan uummata keenyaa iddoo olaanaa waan qabuuf nageenya keenya tikfachaa diinota nagaa keenya boorreessuuf socho'an ammoo tokkummaan qolannee injifannoon kanas geenye yoo ta'u, har'as irree gamtoomeen birmadummaa biyyaa kabachiisuuf diina ofirraa qolachuun akkuma kaleessa injifannoo galmeessine har'as seenaa abboota keenyaa deebisnee kan katabnu ta'uu shakkii hin qabu. Caffeen Oromiyaas duudhaalee gabbataa uummata keenyaa kana cimsuun jiruu fi jireenya uummata keenyaa keessatti gahee isaanii akka taphataniif haala mijeessuuf yeroo kamiyyuu caalaa cimee hojjeta. Dhumarrattis ayyaana kana wayita kabajnu rakkataa gargaaruun obbolummaa gochaan mirkaneessuu akka qabnu dhaamsa koo dabarsaa. Ayyaanni Mawlidaa bara 2015 kan nagaa fi araaramni Rabbii itti nuuf baay'atu waan karoorfanni galmaan itti geenyu gammachuu, jaalala, tokkummaa fi milkii akka nuuf ta'u hawwiin qabuun ibsa. Sa'aadaa Abdurrahmaan, Afyaa'ii Caffee Oromiyaa.